jalqabumaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uudhaaf hawwiidhaan qaba. Garuu immoo amma akka tasaa ta'e biyya san galmaan gaachuudhaaf erga as dhufe fedhii kiyya ka duraanii sana akka naa guutamuuf. Amina gosa kana. Hayyuu biyya xiyyaa fi dhaabbadanii qabsaa haala baddannollee bakkaan bu'ayeetii yaada nama bakka abiraamuu dullaa akka goota baddannootti akka gartee waaqoo guutuutti akka bakar waareessanitti gootummaa keenya galmaan ni keenya jennee yaaduudhaaf abdii guddaa qaba. Garuu carraa kana argachuudhaaf waan bareedaadha. Kaayyoon kiyya kara fuula duratti sossoo'ee jira. Kanaafuu osoo anilleen kufee kabiraallee ittiin kaasa yaada jiru abdii guddaan qaban. Amina kana. Dargaggoon abdii biyyaati jechuudha. Mootummaan nu abdanna. Rabbii gaditti quuqamnee mootummaa ta'e cina dhaabbannee irree keenyaan jaalalaan tarsiimoo barbaanne ittiin geenyaa. Amina. Raayyaa ittisa biyyaa galmaa'uudhaaf warri fedha qabu koottaanaan jennaan achiin kee kallattiin isaanii wajjin gara araddaa dhaqee fedhee daadhaan dhufee jechuudha. Osoo jiruutiin qabsaa'u isaan du'a akka keessa jirutti hamilaa ture jechuudha. Saniifuu bakka kaayyoo xiyya garma fuulduraatti jechuudha. Nama hundaafuu kanaan dhaama'anis akka mataa kootitti. Amina ijoollee guddaa. Amina jechuudha gara fuulduraatti abdii guddaadhaan qaba. Amina.